Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa sooma Ramadaanaa waggaa 1445 sababeeffachuudhaan ergaa bagaa isiniin ga'e dabarse. Ajjechawwan suukaneessaa mirgoota lubbuun jiraachuu Oromoo mulqamee Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Itoophiyaan injifannoo tikeettii lootorii bara haaraa 2 kan lootoriiwwan tokkoon isaa birrii miliyoona 4 argamsiisuu osoo hin dhiyaatin hafuusaatti waliigaltee birrii miliyoona 8 deebi'ee galii taasifachuu gabaasee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed marii pirezidaantii Keeniyaa William Ruto waliin tibbana Naayiroobitti taasisan irratti Itoophiyaan yaada Somaalilaandiidhaaf beekamtii kennuu addaan kutuusi eeyyamamtuu ta'uu ibsaniiru jechuun gabaafamee jira. Oduu kennaa biyya alaatiin suuraaleen saatalaayitii daandiiwwan waraanaa Israa'el Gazaa keessatti ijaaree xumuramuu mul'isanii. Oduu sin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa sooma Ramadaanaa waggaa 1445 sababeeffachuudhaan ergaa bagaa isiniin ga'e dabarse. Odumaa wal fakkaatuun barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Antooniyoo Gutaares hordoftoota amantaa Islaamaa addunyaarra jiran hundaan ergaa bagaa geettanii dabarfatanii jiru. Dabalata isaa akka itti aanutu isiniif dhiyeessa. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa sooma Ramadaanaa waggaa 1445 sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii dabarse. Pirezidaantii mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Kabajaa Shihaji Ibrahim Tufaa hawaasa musliimaa baatii Ramadaanaa kadhannaa fi arjooman dabarsuu qaban jedhanii jiru. Hundi keessan bakka jirtanitti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isiniin jedha. Kanumatti aansuudhaan Ramadaana baatii guddoo kabajamtuu hoggantuu baatii 12 kan ta'e baatii Ramadaanaa har'a kunoo jalbultii geennee borumoo iftaan simanna jechuudhaaf qophee wayita jirru kanatti nuti akka mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yookaan federaalaatti fuuldura keessanitti wanti argamnuuf gammachuu kana kan bara baraan rabbi nu gammachiise rabbii gara kanatti nu deebisee jalbultii baatii kabajamtuu tanaan nu gahee galatoonfachaa hundi keessan baga isiniin gahee baga waliinuu nuun gahee soomana nagahaa ka gammachuu ka tokkummaa ka jaalalaa tahuu walii hawwaa. Baatii Ramadaanaa bara kanaasii tokkummaa fi jaalala cimsuu qabna. Hawaasni musliimaa harka qalleeyyii bira dhaabbachuu fi waliin qoodachuudhaan baatii Ramadaanaa kana dabarsuu akka qabanis dhaamanii jiru. Odumaa wal fakkaatuun barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaares hordoftoota amantaa Islaamaa addunyaarra jiran hundaan ergaa baga geettanii dabarsanii jiru. Suudaaniin diinummaa jibbinsaa fi wal waraansa cimee adeemaa jiru kana ji'a qulqullinaa sooma Ramadaanaa kana keessa akka dhaabanis gaafata. Wal waraansa Suudaanii lammiilee miliyoona 25 hanqina nyaataaf saaxilee kan himan Antooniyoo Gutaares Ramadaana kana keessa haala kanaan dura tureen nagaan akka soomananii fi akkasuma immoo duudhaa hordoftoota amantaa Islaamaa jaalala buusuudhaan akka barbaachisu himanii jiru. Nageenya biyyattiitiif biyyoonni miseensa liigii Arabaa fi gamtaa Afrikaa waliin hojjechaa jiraachuus ibsanii jiru. Ajjechawwan suukaneessaa mirgoota lubbuun jiraachuu Oromoo mulqamee Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Waraana hamaa waggoottan jaan darban Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa ture keessaa tokko waraana humna fiinxaleeyyii faannoo Oromoota Walloo irratti adeemsifamaa jirudha. Itoophiyaan gara kaabaatiin garee faannoo jedhamu kan ilaalchiisaa siyaasa Itoophiyaa amantii afaanii fi eenyummaa takka qabdu ijaaruu tarkaanfachiisuudhaaf yakka namummaa fi waraanaan raawwataa turuu isaa gareewwan mirga ilma namaatiif qabsaa'u ni himatu. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa.
Itoophiyaa gara kaabaatti gareen faannoo jedhamu kan ilaalcha siyaasa Itoophiyaa amantii afaanii fi eenyummaa takka qabdu ijaaruu tarkaanfachiisuu yakka namummaa fi waraana raawwataa turuu isaanii gareewwan mirga ilma namaatiif qabsaan himanii jiru. Uummata Oromoo Walloo eenyummaa balleessuudhaaf waraanni jaarrotaa fi irratti adeemsifamaa ture ta'us sochiin eenyummaa isaanii dagaagsu kan itti fufee fi Oromoo Walloo dhiibbaa siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa mootummaa naannoo Amaaraatiin itti hammaataa dhufus har'as eenyummaa isaanii tiksuudhaaf lubbuu qaalii gabbaraa jiraachuun himame. Keessattuu erga bara 2018 riiformiin siyaasa dinagdee Itoophiyaatti dhufe duulli Oromoo Walloo eenyummaa isaanii wajjin balleessu bal'inaan adeemsifamaa jira. Yeroo dheeraadhaaf aktivistoonni qondaalonni mootummaa fi waraana naannoo Amaaraa godina addaa Oromoo Walloo akka diigamuuf waltajjiiwwan garaagaraa irratti gaafii dhiyeessaa turuun isaanis ni yaadatama. Dargaggoonni naannoo Amaaraa leenjii fi siyaasa Oromummaa cabsuu irratti akka fudhataa turan kan ragaa bahu hariira naannoo Amaaraa keessatti bara 2021 keessa adeemsifamee turedha. Gaafii yeroo garaagaraatti dhiyeenya kana hojiitti hiikamuudhaaf mootummaan naannoo Amaaraa godina addaa Oromoo Walloo bakkeewwan garaagaraa humna addaa naannichaa cabsuudhaafis waraanaaf qophaa'aa turuu isaas ragaaleen ni mul'isa. Bakkeewwan humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa qubatee keessa aanaa Jiillee Dhummuugaa, Kamisee Baatee, magaalaa Sanbatee, Qurxummaa Fuursee fi bakkeewwan biroos hedduutu jira. Kaayyoon humni addaa kun baay'inaan godina addaa Oromoo Walloo keessa qubsiifame waraana qindaa'een Oromoo Walloo battalatti dhabamsiisuu danda'u banuudha. Uummata Oromoo Walloo kan waggaa 500 oliif eenyummaa isaanii jijjiirsisuudhaaf irratti qabsaa'amaa ture waraanaan balleessuudhaaf qophaa'uu isaaniitti. Qophii waraanaa yeroo dheeraadhaaf taasifamaa ture amajjii 20 bara 2023 aanaa Jiillee Dhummuugaa ganda naannoituu jedhamtutti hojiitti hiikamuu eegale. Lolli kun bakkeewwan akka naannoituu, Wasan Qurquraa, Kooshii, Baalchee, Alaalaa Dirchii, Qundee, Waacuu, Walaakoo, Godaa, magaalaa Axxaayee, Sanbatee, Harxummaa Fuursee, Baatee Caffaa Roobitii fi kanneen biroo keessatti adeemsifamaa ture. Amajjii 23 bara 2023 qofa lola adeemsifamaa tureen warra sadeen Makkanaa irraa 6tu wareegame, warra Abboo irraa ammoo nama 14tu wareegame, warra Walaakoo irraa ammoo nama 13, warra Garbii Dirree Galmaa irraa ammoo nama 8, warra Garbii Mul'ii Waacuu irraa nama 2, warra Godoo irraa ammoo nama 2, naannoituu Nageessoo nama 6, warra Baalchii nama 6 fi ganda Wasaa Qurquraa irraa nama 4tu wareegamee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsaa amajjii 25 bara 2023 baaseen uummata Oromoo Walloo irratti waraana labsee jira. Uummata Walloo kan humna waraanaa inni bobbaasee tumaa jiru irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhadhaa jechuudhaan yoo dadhabdummoo ummaticha farreen nageenyaa jechuudhaan dubbate. Mootummaa bilxiginnaatiin kan hidhachiifame faannoon zamachaa Minilik jechuudhaan bara 2023 keessa aanaa Daawwaa Caaffaa bakka Intalee jedhamtutti ajjeechaa jumlaa raawwatee jira. Akka dhaabbilee mirga ilma namaatiif falman jiranitti humni fiinxaleeyyii faannoo kun amajjii bara 2019 Matakkal dhaloota Imaantii 58 meeshaa waraanaa gaafii ibiddaan fayyadamuudhaan ajjeesee ture. Baatii Sadaasaa bara 2020 keessa ajjeechaa jumlaa Umaraa fi Matakkal bara 2021 immoo ajjeechaa suukkaneessaa Walloo Shawaa Roobitii akkasuma immoo Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee aanaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti Tootessa bara 2022 ajjeechaa Matakkal ganda Ayisaadii jedhamu keessatti akkasuma Hagayya bara 2022 keessaas ajjeechaa raawwatee himatamaa jira. Bara 2023 Jiillee Dhummuugaa Baatee Kamisee Daawwaa fi kanneen biroo keessattis ajjeechaa jumlaa raawwate. Gurraandhala bara 2024 barsiisota 8 konkolaataa keessaa baasuudhaan Shawaa Roobitti geessanii bakka tokkotti fixuun isaanis OFM gabaasee ture. Bitootessa bara 2024 keessa ammoo lolli hamaan lubbuu namoota nagaa galaafataa jiru. Anaartummaa Fuursee iddoowwan akka Caachoo, Diidoo Caaffee Billaa, Caaffee Raandoorii fi Qarree Caanquraa irratti adeemsifamaa jiraachuu OFM gabaasuun isaas ni yaadatama. Mootummaan bilchiginnaa jalatti ajjeechaa jumlaa Wallaggaa hamma Wallootti, Shawaadhaa hamma Booranaatti, Gujiidhaa hamma Goojjamitti, Gembeellaa hamma Beenishaangul Gumuuzitti raawwatamaa jira. Ergaa riiformii siyaasaa fi
dinagdee Itoophiyaa keessatti dhufe booda ajjeechaawwan hawaasa nagaa irratti xiyyeeffate humna mootummaa Itoophiyaa hidhachiisuudhaaf bobbaasee faannoon raawwataa jiraas jedhama. Humni Walloo garee fiinxaleeyyii faannoo kanaan ajjeefamuu fi ukkaanfamaa kan jiru yoo ta'u, mootummaan olaantummaa seeraa godinicha keessatti mirkaneessuu dhabuudhaan hordofee ajjeechaa jumlaa uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiraachuu ogeeyyonni seeraan ibsu. Akka xiinxaltoonni siyaasaa fi ogeessonni seeraa jedhanitti ajjeechaa yeroo waraanaa hawaasa nagaa irratti raawwatu akka waraanaati. Yakkoonni tumaaroon bara 1998 biyya Xaaliyaan keeyyata 6, 7 fi 8 jalatti tumamu kanneen akka duguuggaa sanyii, yakka waraanaa, yakka namummaa, akkasuma yakka jibbiinsaa akkasuma kanneen jedhaman hundi isaaniitu kunuunsa hawaasaa qulqullina irraa yoo raawwatame mana murtii idil addunyaatti nama dhaaba. Ergaa Itoophiyaa keessatti yakkoonni armaan olitti kunniin raawwatamuu isaas gabaasa guyyaa guyyaati. Kanaafis ajjeechaa Gaambeellaas ta'e Walloo, ajjeechaa Addaa Bargaa ta'e akkasuma ajjeechaa Jaarsoo, ajjeechaa Gujiis ta'e Wallaggaa kan namoota nagaa irratti raawwatamu yakka waraanaa ta'uu akka danda'u himamaa jira. Itoophiyaan injifannoo tikeettii lootorii bara haaraa 2 kan lootoriiwwan tokkoon isaa birrii miliyoona 4 argamsiisuu osoo hin dhiyaatin hafuusaatti waliigaltee birrii miliyoona 8 deebi'ee galii taasifachuu gabaasee jira. Carraawwan lamaan leenjiiwwan tikeettiiwwanii lootorii qaammee carraa inni olaanaan immoo lootorii biyyaalessaa maxxansiisuu fi kan biraa birrii miliyoona 20 argamsiisu keessaa tikeettiiwwan 2 ta'anii bulchiinsa lootorii biyyaalessaa Itoophiyaatti daayirektariin kominikeeshinii obbo Teediroos Naawii BBC'tti himanii jiru. Dabalataa isaa Xuubaa Bunee Akkitaanutti dhiyeessiti. Itoophiyaatti injifattoonni tikeettii lootarii bara haaraa 2 kan tokkoon isaanii birrii miliyoona 4 argamsiisan osoo hin dhiyaatin hafuu isaaniitti waliigalatti birrii miliyoona 8 deebi'ee galii taasifamuu BBC'n gabaaseera. Carraawwan lamaan kunneenis tikeettiiwwan lootarii qaammee carraa isa olaanaa lootariin biyyaalessaa maxxansiisuu fi kan birrii miliyoona 20 argamsiisu keessaa tikeettiiwwan 2 ta'uusaa bulchiinsa lootarii biyyaalessaa Itoophiyaatti daayirektarri kominikeeshinii obbo Teediroos Niwaan BBC'tti himan. Tikeettiiwwan dhiyaatan 5 keessaa 3 injifattoonni dhiyaachuun birrii miliyoona 12 fudhataniiru. Kana keessaas tikeettiiwwan 2 kan birrii miliyoona 8 argamsiisan nama hojii guyyaa hojjetuun kan injifatame yoo ta'u, erga carrichi bahee fi baatii 3 booda dhiyaachuun kaffalticha fudhateera. Haa ta'u malee abbaan carraa tikeettiiwwan lamaan hafan garuu waan hin dhiyaatin hafaniif mallaqichi gara dhaabbatichaatti deebifamee galii taasifamuu himan. Gama biraatiin kanaan dura carraa lootarii kan biraa irratti namoonni carraa injifatan akka hin dhiyaanne ilaalchisuun miidiyaatti erga himamee booda yeroo carraa lootarii sana irra darbuudhaaf guyyaan 5 qofti wayitaafutti namni tokko tikeettiiwwan 3 dhiyeessuun birrii miliyoona 12 fudhachuun ni yaadatama. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad marii pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin tibbana Naayiroobiitti taasisan irratti Itoophiyaan yaada Somaalilaandiidhaaf beekamtii kennuu addaan kutuusi eeyyamamtuu ta'uu ibsaniiru jechuun gabaafamee jira. Itoophiyaan yaada Somaalilaandiidhaaf beekamtii kennuudhaaf qabdu jijjiiruudhaaf yaaduun aangaa'onni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan waabeffachuudhaan Biluumbaargiin gabaasee jira. Dabalata isaa Xuubaa Bunee Akkitaanutti isiniif dhiyeessiti. Itoophiyaan yaada Somaalilaandiif beekamtii kennuuf qabdu jijjiiruuf yaaduu aangaa'ota maqaa isaanii akka hin eeramne gaafatan wabeeffachuun Biluumbarg gabaaseera. Biluumbarg aangaa'ota irraa odeeffannoo argadhe jechuun akka gabaasetti Itoophiyaan yaada Somaalilaandiif beekamtii kennuuf waliigaltee ture jijjiiruuf yaaduu gabaafameera. Itoophiyaan Somaalilaandiif beekamtii kennuun galoo galaana Edan irraa buufata doonii humna waraanaa fi daldalaaf oolu kiiloomeetira 50 waggoota 50 kiraadhaan akka fayyadamtuuf biyyoonni lamaan jalqaba amajjii bara 2024 keessa waliigaltee walhubannaa mallatteessanii ture. Haa ta'u malee waliigaltee mallatteeffamu hordofee Somaaliyaan gochaan kun birmadummaa biyyaa irratti rakkoo uuma jechuun fudhatama hin qabu jechuun mormiteetti. Akkasumas Misraa fi biyyoonni biroo waliigaltee kana fudhatama dhoowwatanii ture. Ministeerri muummee Abiy Ahmad marii pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin tibbana Naayiroobiitti taasisan irratti Itoophiyaan yaada Somaalilaandiif beekamtii kennuu addaan
guutuuf eeyyamtuu ta'uu ibsaniiru jechuun gabaafameera. Gochaa kanaan nageenya Somaaliyaa fi naannichaa tiiksuuf jecha Itoophiyaan tarkaanfii kana kan fudhattu ta'uu eerameera. Aangawoonni Itoophiyaa gama isaaniitiin yaada Somaalilaandiif beekamtii kennuu dhiisuuf kan barbaadan ta'uu dubbataniiru. Pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheek yeroo Abiyyi Keeniyaa turetti Naayiroobitti argamaniiru. Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin goote diiguu ifattiin addeessine. Somaaliyaa waliigaltee kana kan hin fudhanneef tokkummaa daangaa biyya ishii tiiksuuf qophii ta'uu eeruu hordofee waldhabdeen kun Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumame guddachuun gaanfa Afrikaa rakkoo keessa galcha sodaan jedhu himamaa tureera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi Ameerikaan taateen kun Alshabaab kakaasa sodaa jedhu ibsaniiru jechuun Addis Istaandarditu gabaase. Oduu kennaa biyya alaatiin suuraaleen saatalaayitii daandiiwwan waraana Israa'el Gazaa keessatti ijaaree xumuramuu mul'isanii humna ittisa Israa'el IDF'n daandiiwwan haaraa kaaba Gazaa keessa qaxxaamuruudhaan ijaaramee xumuramuu isaa BBC'n suuraalee saatalaayitii irraa mirkaneeffatee jira. Dabalataa isaa akka nuti isiniif dhiyeessa. Israa'el ulaa qarqaarsaan ijaaraa jira jetti. Ogeeyyiin gariin garuu daandiin kun kan yeroodhaaf ijaaramee miti jechuun yaaddoo qaban ibsan. Sodaan isaanis akka keellaa yookaan immoo danqaatti ta'uudhaan Filisteenonni gara qe'ee isaanii gama kaabaatiin akka hin deebine dhorkuu ooluu malaas kan jedhudha. Daandiin haaraan kunis dallaa daangaa Israa'el Gazaa wajjin qabdu dheenna Naahil Oozaa Kuubii jedhamuun irraa eegala. Gazaa keessa qaxxaamuruunis hanga daangaa lixa dhiyeenya qarqara galaanaatti fulla. Miseensi waraanaa soorama baanii fi gorsaa nageenya duraanii muummicha ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu kan ta'an Birgaadir Jeneraal Jaakob Naageliin kaayyoon daandii kanaa gaafa sodaan haaraan mudatu humnoota nageenyaaf akka karaa saffisaatti itti gargaaramudha jechuun BBC Afaan Arabaatti himanii jiru. Haa ta'u malee xiinxaltoonni daandiin kun qaama karoora Israa'el lola kanaan booda Gazaa keessa turuudhaaf qabdu mul'isa jechuudhaan sodaa qaban himanii jiru. Daandiin haaraan kunis kaaba Gazaa keessa qaxxaamuruudhaan iddoowwan jiddu galaa fi kibba keessa jiran daandii kanaan gadi jiru. Daandiiwwan ba'aa fi lixaa wal qunnamsiisan kan jiranis daandiiwwan IDF haaraan kun guutummaan Gazaa otoo addaan hin citin kan qaxxaamuru isa duwwaa ture. Kana malees daandiiwwan gurguddaan Gazaa keessaa Salaahaddinii fi Arrashiid jedhaman wajjinis wal qaxxaamura. Gurraandhala keessaa muummicha ministeeraa Netanyahu mul'ata isaanii Gazaa waraananiin boodaaf qaban ennaa ifa godhanitti Israa'el hanga hin daangofnetti dhimma nageenyaa akka to'attu himaa turani. Dureewwan idila addunyaa Israa'el lammiilee Filisxeem qe'ee isaaniirraa hamma dhumaatti buqqisuu yookaan immoo bal'ina Gazaa xiqqeessuudhaaf akka of qusattu hamma duraa akeekkachiisanii turani. Daandii haaraan kun Israa'el waraanaan booda tarsiimoo duraanitti marii jalqabsiisuudhaaf ifa waan ta'edha jedhanii jiru. Waa'ee daandii haaraa irratti IDF'n kan gaafatame BBC'n opereeshinii dursa qabachuudhaaf yaalaa jiraachuu fi sosochiiwwan waraanaa fi meeshaalee mijeessuudhaaf jechuun deebii kennanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun keessi wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.